Dubbii kee guyyaa shanitti galeera Waaqayyo gidduun galee. Guyyaa shanitti galeera duunsa. La. Yaalime? La. Yaalime? La. Hin dandeessu? Jedhime yaali. Siqate immoo eegaa deemi. La. Maal siin jedhe manni yaalaa? Manni yaalaa congorraas qabdanii turanii. Congorraa qabdanii turanii. Ishee. Gadi jedhee hojjechuu hin danda'u. Gadi jedhee hojjechuu hin danda'u. Tasuma. Duddi koo duddarraa gara garaatti na waraana. Irra guyyaa afuriidha immoo bitaa mirgaanis irra fu duddaan irra fu nyaata nyaadhu. Nyaata nyaadhus immoo bobbaa yoo dhaqeen jiru fincaanis akkana rakkisa. Gadhiisime. Deemi amma deemuu dandeessu. La. Asirra. Kana la. Deemi amma deemuu dandeessu. Guyyaa shan qofa qaba duudhaaf. Harka abbaa koo garuu gidduun galee. Maqaa keef galatan gashaa gooftaa. Kaleessa akkana dhageessa ammas na dhageessa. Sanduuqa du'arraa ka'u afaan kee bani haay. Mighty name of Jesus Christ. Holy Ghost. Charge si godheera. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos abidda. Du'a guyyaa shanitti gadi hambiseera sirraa. Lubbuun kee haaraw. Foon kee haaraw. Nama haaraa ta'i. Duutu gizee kee malee. Waaqayyo akkatiin duuneem na dibe. Laashinti beetiin garaasaa keessatti gogee la. Ol fuudhimeerra. La. Garaasaa kana la. La kana la. Kana la. Yoo takka ture kaanserii tiruu beektu kaanserii tiruutti jijjiirama. Gooftaan kaanserii tiruu kaansel godheera. Lama guddisi baase. Qabe. Qasedha lafaan ga'a. Abidditti galeera. Fayyinni kee humni kee adeemu. Waaqayyo sirratti na dibeera. Ameen. Du'a kee hambiseera. Ameen. Kai. Siyasadi Yesus gooftaadha jecha kana bicha. Yesus gooftaadha. Tokko dabali. Yesus gooftaadha. Tokko bichaatti dabali. Yesus gooftaadha. Jeki banadu deemiyam. Lafa kaane dhaabbanne Yesus qofaaf ililleedhaan. Ilillee dhangalaasaa. Beerre galati Yesuusiif. Beerre ililchuu kan danda'u Yesuusiif. Gadi bu'i. Ol deebi. Harka keessa rukutaati Waaqayyo. Qarmeeliyoos gubbaa dhaqee yommuu taa'e
ani amloktu saa shantamaan lakkaa'e yommuu natti yaadu garaan koon sodaatu waaqarraa naa dhufa abiddi isa nyaatu alleluuyaa aleendoo jireenya kan jiraadha malee gaarummaa gooftaa koon odeessa seexaana garaa isheen bobeessa alleluuyaa aleendoo jireenya kan jiraadha malee gaarummaa gooftaa koon odeessa seexaana garaa isheen bobeessa alleluuyaa Qarmeeliyoos gubbaa dhaqee yemmuun taa'ee ani amloktuu isaa shantamaan lakkaa'ee yommuu natti yaadu garaan koon sodaatu waaqarraa naa dhufa abiddi isa nyaatu alleluuyaa harka rukutaati aleendoo jireenya tan jiraadha malee gaarummaa gooftaa koon odeessa seexaana garaa isheen bobeessa alleluuyaa Maalkeeti obboleessa gooti Uummanni fakkaate ilaalame silaamoo sammaatti. Maal gochuu hin danda'u buleessi kee? ol jedhee gad jechuu hin danda'u. Hin deemu. Guyyaa sadiidhaaf nyaata sin nyaatu bobbaan ba'u cinaachaan sin ciisu gara lamaaniinuu jechuudha. Halkan guutuu guyyaa sadiidhaaf taa'ama bule. Nus taa'ama. Ba'asirraa kaasa Yesuus. Namaan bari'uun gaafa ta'a bultan immoo? Hin bari'u. Bariinsi dhufeeram. Agartee akkatti mee gadi bu'i. Yaa harka Waaqayyoo. jalqaba isa waaqayyo na gargaaree guyyaa irraa kanaan nagahee waaqayyo ulfina isaa fudhatuun jedha. Ani nama har'a ga'u miti waaqayyotu umurii irratti umurii naa dabalee kun guyyaa irraa kanaan nagahee ani asumaan dhufe naannoo Bishooftuma kanarraan dhufe hojjetaadha. Maqaan koo Kabaan jedhama. Naannoo guyyaa afuriidhaaf bitaan ciisuu hin danda'u, duddaan ciisuu hin danda'u, mirgaan ciisuu hin danda'u. Mana fincaanii dhaqee fincaanii fayyadamuu hin danda'u, nyaata nyaadhu, gidiraa kiyya argee baay'ee makaraa argee baay'een cinqamee mana yaalaa utuu hin dhaqiin bakka murteen mana waldaa dhaquu qaba jedhanii namoonni murteessanii mana waldaa keessaa mo'eessa dhaquu qabannan Geexisheet dhaqamuu qaba. Geexisheet keessaa mo'eessannaan waldaa Leenca Yihudaa waldaa ergamaa Darajjee achi dhaqannaa jedhanii obbolaan kiyya na bira dhufanii isaa bajaajiidhaan na fidanii. Bajaajii erga na fidanii waldaa kana keessa illee seenuu dadhabee garaagara naanna qabanii na seensisanii taa'uu hin danda'u, dhaabachuu hin danda'u. Erga dhufee teessoo illee taa'ee danda'ee hin taa'uun ture. Baay'ee na cinqa, baay'ee na dhukkubaa ture jechuudha. Duddaan hin taa'u, duddaan hin ciisu, cinaacha garaagaraa hin ciisuu hin danda'uun ture. Duddaaf garaa kanaan wayitti na waraana. Duddaaf garaa wayitti na waraana waan ta'eef baay'ee socho'uu hin danda'uun ture. Isaa booda amma sagantaan kadhannaa ga'utullee baay'ee na riifadhe. Sagantaan kadhannaa utuu ga'e sagantaan fayyinaa kun utuu dafee ga'een jedha. Yeroo faarfannaa yeroo lallabaa sanan jaaladhuun ture. Utuu dafee sagantaan kadhannaa ga'e jedhee baay'ee lubbuun koo baay'ee dhiphataa ture. Egaa guyyaan isaan ga'ee sa'aatiin isaan ga'ee appoostil Darajjeen dhufanii yeroo sagantaan sun na qaqqabeetti egaa anoo socho'uu hin danda'u mee yeroo sana kun hin qophoonetti fakkaata akkas naannoo torban lamaan kanaadha almost ol bahina jedhanii ol bahuu hin danda'u socho'uu hin danda'u. Isaa booda namni Waaqayyoo naa kadhatanii sila socho'uu hin dandeenye sila gadi dhee ol hin jenne duddi kiyyaaf garaan kiyya wayitti qabamee isa jiru sana daqiiqaa sanaa jalqabee Waaqayyoo battalaan fayyina isaan guutuu Waaqayyoo dhibbaa dhibba fayyina naaf kennee asiif achi nan utaalee nan fiigee kanaaf Waaqayyoo ulfina isaa fudhatuun jedha. Ammas dabalee duukaa buusaa galateeffadhaa isinillee harka walitti buusuudhaan. Gara mana yaalaa deemne kallattii gara mana Waaqayyoo dhufna jennee murteeffannee maaliif mana yaalaa hodhannee furmaata tarii battalatti argachuu dhiisuu dandeenya. Namni mana Waaqayyoo deeme immoo furmaata battalaa argata. Qarshii nama hin gaafatu birrii ammas fidaa hin jedhu. Kanaaf murteen keenya gara mana Waaqayyoo dhufne gara mana Waaqayyoo dhufe immoo namni baasaa baadhatee dhufe hin qaana'u baasaa asitti gatee galaa. Ani guyyaa sanaa jalqabee baakiyya asitti gatee galee garaagara naannaa qabanii dhufanii yeroo galu fiigaan galee. Namoonni safaratti na arganii akkamitti fayyitee jedhanii baay'ee ajaa'ibsiifatan miraakil baay'ee ajaa'iba akkamitti fayyite namni du'aaf eegamu bakka hin du'a jedhe namoonni baay'een
asittillee gaa namni waaqayyo yommuu dubbatanii guyyaa shanti si hafedhanii gaa kun ajaa'iba nama guyyaa shan hafee du'a silaarra nama duu turetu kanaaf har'a nama irraa ga'ee nama galataatee fuula keessa dura dhaabatee namni safaraalee baay'ee ajaa'ibsifatee eessatti fayyite jedhanii waldaa leencee hundaa geexisheetti waldaa ergama darajjeetti fayyee dhufe jedhee namni baay'ee ajaa'ibsifatanii kanaaf ergasii jalqabee hangammaa fayyaa koodha qaama kiyya yeroo garta nama kun fayyaan fakkaadha saduraa wajjin utuu kompeer gootanii ilaaltanii nama boodee ilaaltanii yeroo sana olmasti bakka du'a jala gira jedhama har'a kunoo nama akkasii ta'een kana fakkaadheen jira waaqayyoo ulfina isaa fudhatuun jedha ergana sii galee fayyina guutuu argadheen galee nyaata nyaadhu sun mana shintibeetii noormaalii manan baa fayyaa guutuun argadhee kanaaf waaqayyoo namas dabalaa naa galateeffadhaan jedha.